Islaamati warri biyya alaati dhugatti baay'ee kadhannellee gaafanneen didan. Rabbii kiyya ulfina isinii haa kennu dachaa dirribaan isinii haa kennu. Osoo amantiin addaan isin hin baasin nama Oromooti saba keenya jedhanii Oromoonni Islaamaa biyya alaarra. Dachaa dirribaan isinii haa kennu warqii wantiyyaa warqii teessanirra jiraadha ammallee jiraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلينتي يا جالتمو في كبجمو الدنيا رجلتان إن بيتن جتشو ماتي تافا نيتي تافا إن بيتن جتشو سمكان كسنين دينكي دريسا هوينتي يمالي وتيو بتجو بربادا كجتو أجرت أمو نما غرس ديك أم بيكو في ونلي أدان غرغران جتشو نم توكو kuma torba ergee fi jira namni tokko ammoo kuma 10 ergee fi jira namni tokko ammoo kuma 5 ergee fi jira jechuudha. Birri isii akka isii jechuudha. Nariifattanii namni gariin nariifata mee warra san maal ta'anii fayyadamillee jira. Birri isii walitti qabee fi akka isii jechuudha waan isin ergitan kunoo ija keessan duratti jettanii isii kennee jira jechuudha akka isii. Du'aayi godhiif uummata kana. Du'aayi godhiif. Ulfina isinii haa kennu barakaa rabbii nuuf tolii warqii wanti naannan biyya na yaadachaa jirtanii ammallee ulfina rabbiiti isin haa warqii irra isin haa bulchu ammallee abbootiin biyya hawwootiin biyya naa jiraadha akka abbaatitti akka haadhatitti isin eeggata ammallee naa jiraadha urmiin isin haa tolu. Abacha Rabbi umurii sana kau angka wanti qabdani namni gariin beetanii wanni waswaasa akka waan ani yookaan waan isii fudhatutti fakkaatti akka waan nama zalaazolumutti fakkaatti mee biyya kana Itiyoo Telekoom balee keessan jiru seeruun jiru ameenyaa gasgaariin jiru amma roobe dhaqan angka wanti baafachuuf waan guddaadha lakkoo isa angka wanti waan jedhan beetanii beeka ni garuu baradheen qabu wanti kun isinirraan naa dhufe isinirraan karoodu argachuu barbaada malee akaawuntiis gara itti godhan isin beeku bilbilas gara itti godhan isin beeku isin marraan argachuu barbaada. Waswaasinaa isiniin jedha warri kunillee jara kennu obboleeyyanti jedhanidha. Akkasii ulfaadhaa fayyaa tayaa galatooma isiniin jedha obboleeyyanti kunoo bira geessanii waan isin nutti kennitanii maraayyuu akkasuma geessan jechuudha. Ariifatinaa daddaftanii waan argatanii dubbatinaa isiniin jedha. Galatooma. Akkuma kanaan dura viidiyoo nama sadii mucaa fayyaa hin qabne kaboofni nyaate ilma asheetu Taafaa Dibaabaa fayyee kan isiniin jedhee fi haadha isaaniitiif obboleeyyansa maatii nama 11 mucaan guddaaleen asuu jiraayyuu kottu abba asuu jiraa ijoolleen tun ammoo tiisee galtee ilmaan tana jechuudha ijoollee 11 qabanii haati tana akkuma gara kaaniin argitan kunoo wanni gombisaa kunoo isin dhooyitee jiraatti haati tana jechuudha ilmi guddaan kana gara isin dhaabadhu intal durbaa tana mee asiiki aayya maqaan keessaniin dinqee dureessatti abbaa manaan qabdan maqaan isaa eenyu jedhama Taafaa Dibaabaa fayyee ijoollee meeqa qabda sagalee ol fuudhame Ijoollee 11 ijoollee 11 qabdanii ijoollee 11 kana maaliin horattan? Ijjira harkaatti nan horachaa jira. Gombisaa dhooyite jechuudha. Ati maqaan kee eenyu? Jaaluu Taafaa Dibaabaa fayyee. Ati hoo? Taaddaluu Dibaabaa fayyee. Ati hoo? Gosa Dibaabaa Taafaa Dibaabaa fayyee. Kunoo? Mangistuu kunoo? Tulluu Taafaa Dibaabaa fayyee. Ati hoo? Taanku taakkala kun dajaneedha. Ijoolleen isaa sanniini tabiraallee bakka biraa jirtu jira. Mucaa kana akkuma argitan kun buutiin nyaattee gammoojjii keessatti akkatti dhukkubsataa jira. Waa takka ijoolleen tun waan nyaattu hin qabdu jechuudha. Yaa lammiiteen waan nyaatan takka hin qaban namni gariin qotiyyoo maan qotanne gurbaan guddaan kun fa'aa qotiyyoo waan qotatanii hin qaban eessaa fuudhe yoo mee qotiyyoo itti kennaati silaa osoo qotiyyoo qabaatanii hin qotatan jechuudha. Mee aayya waan namni baay'een gaafii gaafatan ijoollee tana afaan fudhannee guddifnee barsiifannaa ka jedhantu jira. Akkanaaf biyya adda addaarra mee maal jettee deebiftaa? Dandahama?
daa'imman tana asumatti asoosii barsiisanii feeta malee ati bakka biraa akka deemtan hin feetan obboleeyyan tiyanne gariin hin fudhannaa maali jettanii haati ilmoo ofiin feetu rakkatullee wajjin rakkatuu feeti malee beelotullee wajjin beela'uu feeti malee haati ilmoo ofii fuutee namatti kennuu feeta namni gariin ana guddisaa adaamaa fidaa roobeen fidaa achi fidaa jettanii hin danda'u maaliif haati ilmoon jaalatti dandeenye irraa fuunaa irra haati ilmoo ofiin kennitu sababaa kanaaf yoo rabbi isinii laaffise namni rabbi isinii laaffise asumatti gargaaraa maatii kana isiniin jedha mee dhaamsa qabdu yoo qabaatte uummata Oromoo baay'eetu jira addunyaa kanarra namni Oromoon akka keenya jechuudha mee ati akka haadhatti ilmaan maatii kan horattaa akka mee gargaarsii godhaniif maal dhaamsa qabdu mangistii miti uummata Oromootu jira addunyaa kanarra haasee Haasa'u maa barra? Jiraachisaa jiran jalaa baddee kun baala jirti waan jiraachisu asumatti naa gargaaran garuu asumatti horachaa jira fira tokko hin qabu asumatti walumatti qabatee jira amma kuni amma maqaan harka dhukatee deemeef kana mara ba'aa kana baattatee dhufe har'a kun awureen ulfaana harkaa nyaata. Baananii harkaa deeme dhugaa rabbis arguan namnis arguan mana hin jiru guyyaa gaarsanii biyya ormaatiin gazzaba fudhachuu deeme balee kana mangistiin nu calalli isa fudhachuu dhaqe inni asumaa baananee na harkaa dhukatee deeme gizee nani galu manaan jiru jedhee iyyee biyya walitti ani amma mucaa kana haga kaani haga ummanni kun illee fiduufi akka dhuunfaatti jechuu akka dhuunfaa kiyyaatti fi kawaan silaa danda'amu kanaan dura illee kenneefi ture ammallee hoo tole sabiraallee ummanni Oromoo illee guddatu jira aamin aamin masi haame rabbi bira tokko asiin qabu Lagi watileo. Orang kama tu. Akasi angka wanting kabdati. Sawakara. Buki. Engkabdu. Lakko sabilbila kabda. Bakka ka jarake nakku argitan kana. Ani waan isin ergitan. Fuudhee ammoo angka wanting yerratti lakno manni keenya asinabe. Nabe tabire? Nambe kama. Dhaloota kiyya beekta, haadha kiyya beekta, abbaa kiyya beekta, ollaadha jechuudha warra kana. Asii fuudhee bira keessatti warratti waa buusee fi waa ergisiiseef isin gargaarra isin wajjin dhaabannaa isiniin jedha. Baay'ee galatooma fayyaa ta'a. Kiristaanni ilmaannan tiyyatti badheeta kanaan asaamne akkasiin namni kiristaanaa tokko as keessa Oromoo Islaamati warri biyyaati baay'ee kadhanneellee gaafanneen jira. Rabbii biyya ulfina isinii haa kennu dachaa dirribaan isinii haa kennu. Osoo amantiin addaan isin hin baasin nama Oromooti saba keenya jedhanii Oromoonni Islaamaa biyya alaarra. Dachaa dirribaan isinii haa kennu warqii wantiyyaa warqii teessanirra jiraadha ammallee jiraadha naa jiraadha. Ilmaannan tiyya ilma kana hambinee sina yalaa nyaata. Badii keessatti tole gooftotii tiyya naa jiraadha. Biyya abbaa fi biyya haadha ofii ture dhiigni isaa cabee lafeen isaa cabee amma tokko lafa ture dubara ergaa ciigale dubara illee fuudhee sunillee ijoollee sadi deettee fi waltaa waliin eegali tan fuudhee tan immoo ijoollee 12 deetteet ijoollee maruu jalaan taane ergaa sirraa isin hime rakkatti gombisaa ooftet gombisaa ooftet iskee gannatti galfatte ijoollee tana itti guddiste gaafa guddistee ijoolleen tun itti kajammartu keessaa gara rabbitti boqatee amma erga sirraa isin hime rakkatti agammaatti alaan qabdu manaan qabdu mootummaan kana dhuunfallee tokko mootummaallee tokko kana yaadate waa inni isaanaa barakachiisu zayyaa isaanii rabbi haa qaban jedhaan. Yaanni kee kanuma garuu waan goone fi rabbii fi isaan du'aa godhee fi rabbi akkanumatti isaan zayyaa isaanii rabbi haa qaban jedhaan. Yaanni kee kanuma bakka wallaale waaqayyotti haa guutu isaan akkanumatti haa jiraachisu. Osoo amantiin hin qoodin Oromoonni Islaamaa wallahi haa galatoomanii ani hin dinqisiifadhe nama baay'ee gaafadhe na didan jechuu ka kiristaanaa kun na didanii. Laaltee mucaa kan haadhaaf illee kennitee isaaf illee kennitee gaafa hin dhagahu
በጣም itti ሃይማኖት islaama kiristaana hin jedhu nama Oromoo ta'uudhaaf. gammadee yaada kan dhugaatti gammadee dhugaa rabbiititti geetaayitu anumaaree naa qarqaaruudhaaf abbaan qabu jedheetiin akka qalbii akka cooratti haasee haqqidha dhugaa dubbachuuf kana ammallee akkanumatti sillee immoo kanaayyuu yaada kanaayyuu isaanitti banuu gootee isaanillee immoo yaadatan akkanumatti በጣም ይደስነ ጀደ በጣም ilmakan amma gammanaan amma abbootiin keenya nurraa boqate abbaan manaa fi ammallee kabiraattu isinii dabalamaa yoo rabbiin jedhe nuti ammoo akka namoonni gariin amma dhugaa baay'ee anuutti gadde amaamaa gubbatti ilaanii koofiyaa gubbatti ilaanii gargaarsa godhuufii didan jechuu biyya alaati garuu Oromoonni Islaamaa haa galatoomanii abaddan nama akka keessan gargaaranuun qaban jechuu baay'ee nama hedduu gargaarree ammallee gargaaraa jiranii rakkoo keessan hunda ijoollee tanan guddifannaa hin barsiifannaa ka jedhanillee baay'eetu jira tana haadha wajjin kamari'annu tana jechuu daa'imman tana yoo rabbi jedhe isinillee galatooma isinin jedha ka biraallee isinii daballaa namni biraa namni yaada kennitan jirtanii qeerroon naannoo kana mee maal kennita yaada wanna fidachuu dhabe amma ijoollee ishii osoo gombisaa roobtu osuma gurgurtu osuma guddistu waan nyaachisu waan obaasuu dhabde iskee galchiti iskee amma nama 4-5 galchiti amma osoo ishiin hin galchiffaa kanatti galee jira maali ilma koo waan biraallee siin godhu utusii bitaa hoolaa akkasii bitaa na bira taa'ee jedha amma haati fudhachuu dhufu taasitti si bira taa'a si biraan deemu jedhee na dideedhe achumaan natti beektii rabbii dhugaa dubbachuu xiqqaa kan amma xiqqoolee tuulamaa illee akka galtu sorga ta'e hin galti maali